haleellaa misaa'ilaa Iraan Israa'el irratti raawwachaa jirtuun hooggantoonni olaanoon Israa'el ajjeefamanii jiraachuun ibsame. Haa ta'uutii malee garuu Israa'el iccitii hooggantoonni olaanoon ajjeefaman kanaan ibsitee jiraachuun ibsame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Ameerikaa gara Iraanitti erguun yeroo if jalaa gubuudhaa jechuudhaan garuu ammoo Tiraamp hidhattoonni Kurdistaan Iraan irratti lola akka banan kan deeggaru ta'uun ibsame. Israa'el haleellaa guyyaa har'aa Iraan Teheraan irratti banteen bakka ta'uu hooggantoota Iraan barbadeessuu yoo himtu Iraan ammoo Israa'el odoo hin taane nuti Ameerikaa dhawaa jirra jechuudhaan Iraan Israa'el tuffachuu beeksifte. Pireezidaantiin Raashiyaa harka lafa jalaatiin meeshaa waraanaatiin Iraan deeggaraa jiraachuun himame. Yeroo ammaan tana lolli biyyoota sadii Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan jidduutti ka'een kallattiidhaan biyyoonni 14 hirmaachisee jiraachuun gabaafame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen naammeessi dhageessifne hanga footoo oduu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduutti aansina. Haleellaan misaa'ilaa Iraan haloo bahuudhaaf Israa'elii fi baajii dugaleessatti raawwataa jirtuun yeroo ammaan tana Israa'el qofa keessatti hooggantoonni waraanaa olaanoon 20 ol ajjeefamuun dhagahame. Haa ta'uutii malee gabaasaaleen gara Israa'elii bahan hooggantoonni waraanaa ajjeefamuu kan dho'isan hoggaa ta'u kunis saayikooloojii waraanaatiif deeggartoota Israa'eliif jaamee fayyadame ta'uun ibsame. Haa ta'uutii malee wayita reeffi hooggantoota olaanoon awwaalamu miidiyaaleen garaagaraa satalaayitiif fayyadamuudhaan gabaasanii jiraachuun mul'ate. Lola hamaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan haleeluun kaasan kanaan yeroo ammaan tana biyyoonni baha jiddu galaa fi lixaa dabalatee biyyoonni 14 ta'an lola kana keessatti hirmaachaa jiraachuun himame. Ibidda Ameerikaa fi Israa'el guyyaa jaha dura qabsiisan yeroo ammaa baha jiddu galaa Yuunaayitid Arab Emireet, Kuweet, Qatar, Saudi Arabiyaa, Turkii, Azerbaajaan, Paakistaanii fi biyyoota humna qabeeyyii jedhaman Kooriyaa Kaabaa, Raashiyaa, Chaayinaa, Jarman, Ingilaandii fi Kooriyaa Kibbaa kan dabalate ta'uun ibsame. Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan dabalatee yeroo ammaan tana lolli kun biyyoota 14 kallattiin hirmaachisaa jiraachuun ifame. Lolli guyyaa jaha dura Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti haleellaa raawwachuun jalqabaniin Iraan hijaa kafalachuudhaaf biyyoota dhiyoo jiran kanneen michoota jaraa tahan misaa'ilaan dhukkee irraa kaasuu wal qabate yeroo ammaan tanaatti lolli kun bifa haarawaan irra deebi'ee finiinu Israa'el guyyaa har'aa beeksifte. Haleellaa amma deemaa jirtu tanaan wal qabatee miidiyaa NCB wajjin gaafii deebii kan taasise abbaan dubbii Doonaald Tiraamp loltoota Ameerikaa gara Iraanitti erguun yeroo qisaasessuu malee waan yeroo kanatti furmaata jennee ilaalluu miti jechuudhaan humnoota galaanaa sababa Iraaniin dhabullee beeksise. Oduu Doonaald Tiraamp miidiyaa kanaaf wajjin gaafii deebii hin taasisin dura ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajjiin humnoota lafoo Ameerikaa yookaan Israa'el haleeluuf qophii ta'uu yoo ibsu Ameerikaan ammoo tarkaanfii akkanaa yeroo gubuu taati jechuudhaan waraana isii akka hin ergine beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaajjiin Iraan weerara waraana lafoo dabalatee tarkaanfii waraanaa kamiifuu qophii ta'uu ibsuudhaan tarkaanfii akkanaa diinota isii irratti balaa guddaa kan ta'e ta'ullee beeksifte. Gama Tiraampiitiin ammoo Tiraamp caasaa hooggansa Iraan ammaa jijjiiruu akka barbaadu dubbate. Doonaald Tiraamp akka jedhutti nuti Iraan hooggansa gaarii akka qabaattu feena jechuudhaan namoota hojii gaarii hojjetu jee yaadu tokko ni jira jechuudhaan dubbate. Kana malees pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan haalduree tokko malee harka kennattu malee waliigalteen taasifamu tasuma hin jiru jechuudhaan dubbate. Tiraamp karaa miidiyaa hawaasaa isaa Tirat Sooshaal irratti akka maxxansetti Iraan eega harka kennatteen booda hoogganaa gaarii fi fudhatama qabu Iraan keessatti akka filatamu ni taasifnaa jechuudhaan Ameerikaa fi michoonni isii Iraan akka deebitee if ijaartu akkasumallee diinagdeen akka fooyyatu ni hojjannaa jechuun hawwii fi karoora qabu ibseeti jira. Iraan qarqara badiinsaa irraa deebifachuuf dadhabbii malee ni hojjanna. Diinagdeen akka guddattuu fi fooyyatuuf akkasumallee yeroo kamuu caalaa akka cimne ni goona haja'u Tiraamp Iraan hegeree gaarii ni qabaati jechuudhaan dhaadannoo Make Iraan Great Again jedhuun yaada isaa xumureeti jira. Gama biraatiin ammas Doonaald Tiraamp afaan tokkoon nagaa Iraan lallabaa haasawaa siyaasaa taasiseen deebisee ammoo loltoonni Kurdistaan Iraan irratti lola akka bananiif haala ni mijeessaa jechuun dubbate. Hidhattoonni Kurdistaan Iraan irratti haleellaa akka raawwataniif haala ni mijeessa kajee Doonaald Tiraamp. Doonaald Tiraamp yeroo ammaa tana hidhattoonni Kurdistaan Iraan seenanii fincila akka kaasaniif jajjabeessaa jiraachuun beekame. Akka maddi oduu Reuters gabaasetti Tiraamp haleellaa Ameerikaa fi Israa'el gaggeessaa jiran cinaatti hidhattoonni Kurdii kaaba Iraaq keessa sosso'an daangaa cehuudhaan Iraan irratti haleellaa akka banan jajjabeessaa jiraachuu beeksise. Haleellaa yoo banan yaada baay'ee gaariidha niin deeggara jechuun Reutersitti kan dubbate Doonaald Tiraamp hidhattoonni Kurdii akkaataa humnoota waraanaa Iraan irratti
haleellaa banuu danda'an irratti guyyoota dabran keessa Ameerikaa waliin marii taasisuu Reuters gabaase. Hidhattoonni Kurdii Iraanii fi Kurdii Iraaq naannoo daangaa biyyoota lameenii keessa jiran akkaataa itti Iraan irratti lola banan leenjii fudhataa akka turanis ibsameeti jira. Ameerikaa fi Israa'el mootummaa Iraan dadhabsiisuuf haleellaa qilleensaa qofa otoo hin taane keessoodhaanis lolli ta'ee mormiin akka ka'uuf hojjechaa jiraachuun dhaga'ame. Haleellaan Iraan tun akka Ameerikaa fi Israa'elitti yaadan odoo hin taane bifa jijjiirachuudhaan yeroo ammaa tana pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp itti dhukkubbii sammuu kan taate yoggaa ta'u, Doonaald Tiraamp haleellaan Iraan tun gama diinagdeetiinis ta'e Ameerikaa irratti rakkoo guddaa fiduu himeeti jira. Tiraamp guyyuma har'aa qofa miidiyaa garaagaraatiif yaada kan kenne yoggaa ta'u, Tiraamp yaada miidiyaa CNN'if kanneen Ameerikaatti hulaan galaana Harmuus daanqaa malee akkamiin akka fayyadamnu irratti yaadaa jirra jechuun dubbate. Kunis eega Iraan kurii diinagdee Ameerikaa Harmuuzaa itti cufteen booda Tiraampitti yaaddoo guddaa kan uume ta'uu isaati. Doonaald Tiraamp haala Harmuuzaa itti cufamuu himee garuu haasawaa isaa keessatti dhaadannoo dhageessee jiraachuun ibsame. Humni galaana isaanii yoo cabsine waan takka illee fidan jechuudhaan Iraan kan dorse Doonaald Tiraamp Ameerikaan erguma lolli kun eegalame asitti dooniiwwan waraana Iraan 25 dhabamsiifne jechuun dubbate. Eega Iraan hulaa Harmuuzaa cuftee asitti qaala'insi bobaa gara malee ol ka'uu dabalee Tiraamp waa'ee qaala'insa bobaa wayita gaafatamu yeroo muraasaaf ol ka'a malee yeroo waa xiqqoo booda gad deebi'a jechuun deebise. Ameerikaan sababa amantaatiin Iraan irratti duultii jaamee gaafii gaafatameen Doonaald Tiraamp lakki hoggansa amantaa anaaf rakkoo miti. Hoggantoota amantaa biyya bulchan baay'ee waliif galla. Namatti tolu hogganaa haqaa kan hojii jabaa hojjetu kan Ameerikaa fi Israa'el sirriitti hubatu biyyoota baay'ee galeessaa waliin walii galu isaan michuu keenya waan ta'aniif hogganaa akkasiitti feena jechuudhaan Doonaald Tiraamp waa'ee duula biyyoota Islaamaa irratti gaafii gaafatameef deebii kennatee jira. Doonaald Tiraamp Iraan harka kennattee gara mariitti haa dhuftu jedhee dubbatullee garuu Iraan ifumaafuu Ameerikaa fi Israa'el hangaan harka kenneessutti haleellaa bilbilchuu hin dhaabu jechuudhaan misaa'ilota biyyoota baay'ee galeessaa golgoleessuu itti fufteen yeroo ammaan tana haleellaa gurguddaa raawwachaa jiraachuun mul'ate. Iraan yeroo ammaan tana diroonii fi misaa'ilonni diinota isii ittiin eegaa jirtu misaa'ilota dulloomaa fi faayidaa hin qabne ta'uu ibsite. Misaa'illi haaraan takkaa kanas hin bahin ta'uu beeksifte. Iraan iddoowwan dho'isaa nukleeraa itti oomishtu yoo qabaattu iddoowwan dho'isaa kunneen bakka misaa'iliin pilaastikaa 1000 lakkaa'aman itti jiran ta'uun ibsame. Israa'el itti yaaddee diroonii fi misaa'ilota dulloomaa qofa haaruun isiituun Israa'elii fi Ameerikaa akkasumas humna ittisaa Israa'el Iron Dome fi Ameerikaatti yaaddoo uumtee jiraachuun ibsame. Haleellaa Iraan baajiddu galeessaatti raawwachaa jirtuun misaa'ilota Iraan hedduutan keessummeessite biyya Yuunaayitid Arab Emireet guyyaarraa lola jalqabaa Iraan wajjin taasifteen sirna ittisaa Kooriyaa Kaabaa Choongi Hangirraa argatteen misaa'ila pilaastikaa Iraan tokko dho'itee qoffisuu beeksifte. Haaluma kanaan Israa'el illee guyyaarraa haleellaa raawwatteen Iraan Teheraan keessatti waraanni Israa'el buufata lafa jalaa kan hoggantoonni olaanoon Iraan duraanii Ayatollah Ali Khamenei dabalatee hoggantoonni olaanoon yeroo adda addaa haleellaan itti raawwatamu keessatti if dho'isaa turan dho'itee barbadeessuu beeksifte. Humni waraanaa Israa'el akka himetti boolla lafa jalaa haleellaan akka salphaatti miidhuu hin dandeenye kana barbadeessuudhaaf xiyyaarota waraanaa 50 ta'an akka fayyadamte illee ibsuudhaan boolli lafa jalaa kun daandiiwwan jiddugala magaalaa Teheraan hedduu waliin kan wal qabatu ta'uu ibse. Qondaaltonni olaanoon Iraan yeroo balaan tasaa mudate wirtuu ajaja nagaa qabu jechuudhaan kan itti fayyadaman ta'ullee ibsuudhaan haleellaan Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan tanaan biyyoonni gariin kan balaaleffatan ta'uun ibsame. Haleellaa Israa'el fi Ameerikaan Iraan irratti banan tana biyyoonni gariin kan balaaleffatan yoo ta'u hoggantuun Austraaliyaa Saara Hansan Ameerikaan gocha dogoggoraa guddaa Iraan irratti raawwattee jechuudhaan Doonaald Tiraamp gama Israa'el goree lola kana Iraan irratti labsuun ganaa gatiisa kafalchiisaa jechuudhaan Austraaliyaan ammoo lola seera dhabdummaa akkanaa kana kan hin deeggarree fi kan balaaleffattu ta'uu dubbatti. Gama biraatiin ammaas pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin meeshaa waraanaa gurguddaa Iraaniif deeggarsa taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Kanaanis Ameerikaan Raashiyaan deeggarsa kana akka dhaabdu Raashiyaa kan gaafatte yoo ta'u ta'ullee garuu pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin yeroo ammaan tana ifaan ifatti Iraan kan deeggaru ta'uu beeksisee jiraachuun ibsame. Lola ammaa kanaan Raashiyaa Kooriyaa fi Chaayinaan Iraan cinaa akka dhaabbatan ta'uu ejjennoo isaanii ifaan ifatti mul'isuun ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaadde kana gammaatti hordofaa turtanii turtii.